Hordoftoota keenya jirra jirtu nagaa keessanii nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaadha nuti jirra nagaa keenya jiruuf jireenyi hundiyyuu bareeda akkuma argitan galgalaan argaa maal akkan hojjechaa jiru argaa jechuudha maalidha seetanii halkan kanaananii hojii hojjetaa jira jechuudha. Har'a maalan hojjedha seetanii amma mucaan kiyya rafee jira rabbirraani wal sin barsiifne ganaan rabbirraa fana wal sin barsiisa inni maqaa mucaa kootii rabbirraa jedhama jechuudha yookiin immoo hawweeraa jedhama. Halkan kanama halkan keessaa sa'aatii 4 rabbirraa rafee jira jechuudha. Animmoo biddeen garuu duriyyuu galgalan tosha maaliif seetan guyyaa humnaan qabdu eleenis waan ta'eef galgalan tosha jechuudha baay'inaani. Innaa asumaan immoo waxiis waxaa jira jechuudha. Kuni mana keenya isatti qaxxalleedha. Booda garuu mana ciisaa goona jechuudha. Kana ammaaf hin goggogne haa goggogne hin dibamne jechuudha. Ganaa dibama. Gana chaakii dibsiifne jechuudha. Manatti asitti kushiinaatti fayyadamaan jira jechuudha. Kun akkuma argitanii hawweeraan rafee jira jechuudha. Ani immoo biddeen toshaan jira jechuudha. Xiqqoo leenis humna hin qabdu waan ta'eef duriyyuu biddeen illee duriyyuu galgalan toshaa. Kun immoo laalaa durree kootee as ciifti eelee jala ho'ifachaa jirti. Inni akkana isiniin jedhaan hordoftoota koo guyyaa yeroonis namaaf hin gahu jechuudha. Guyyaa ijoolleen nama kodhoomsiti amma ciisee jira waan ta'eef waxiillee boruyyoo soo waxee nan danda'a. Garuu maafan biddeen toshaa hin waxne guyyaa immoo goommanas hojjedheera kunoo distii ishee kanattan hojjedhee. Angaruu goommana nyaadhu jechuudha. Lammiidhaaf hojjedhe malee. Inni hordoftoota koo halkan keessa sa'aatii 4 walakkaadha jechuudha. Homaan jedhu fixuu ga'een jira jechuudha. Reefuun jammara. Kunoo baay'ee miti kanan toshu argaa bukoo. Baay'een toshu jechuudha. Akkana haadha mucaa ta'uun akkanatti nama kodhoomsa jechuudha. Baay'ee nama kodhoomsa ijoollee faana hojii mana ulfaata xiqqoo jechuudha. Garuu hojii mana keessanii waan ta'eef akka feetan gootu rakkoon qabu jechuudhaan. Innaa akkasitti haala kanaanii as keessa jirra jechuudha. Innaa kushiinaa kun immoo mana keenya isatti qaxxalleedha. Hin dibamne gana chaakii dibsiifna jechuudha. Chaakiin akkasii bittoole baay'ee guddiidhas. Tokkoon isaa birrii 160 moo 180dha chaakii jechuun. Innaa booda kana mana ciisaa goona. Mi'a immoo gola isa sanan godha jechuudha. Kun arga. Innaa akkana isiniin jedhaan hordoftoota kokkotootadha jechuudha. Baay'ee isiniin mul'isuun barbaanne kun goomman ziradha. Inni akkasitti haala kanaan biddeen toshaa jira. Kottaa nyaadhaan isiniin jedhaan hordoftoota koo viidiyoon koo gabaabduudha. Fuula koo immoo isinitti mul'isuudhaaf baay'ee hin mul'atu dukkanaa. Kanaaf jedhee tanan fuuldura godhee isinii waraabuuf jedheen. Dukkanaa'e jechuudha. Dukkana ta'e jechuudhaan. Inni kanaafan karaa duubaa isinii waraabee jechuudhaan hojiin hojjedhu bicha isinitti agarsiisuufi malee duubaan waraabeen ofiis mul'isa yaadeeyyuu garuu naa ta'uu dide jechuudhaani. Inni asitti immoo waxii fooniif dinnicha waxaa jira jechuudha. Beeku bishaate ta'e hin beeku. Kunoo waxii fooniif dinnichadha dhugaa dubbachuudhaaf. Fooniif dinnicha hojjechaa jira. Kunoo argaa.
fooniif dinnicha walitti hin hojjetaman ta'e. Kunoo waxii fooniif dinnichaati. Dukkanaa jechuudha. Manni keenya keessi dukkanaa golli keenya walakkaa kanatti maabira ibsaan hin galle garasii dhufa. Maaliif ganaa koornisii minaaminiin gala waan ta'eef mana as keessa maabiraatiin hin jiru jechuudha. Gola garasiitti asii ifaa jira. Hin dukkanaa jechuudha. Inni kun waxee jechuudha. Haala kanaanii waxii fooniif dinnichaa waxee jechuudha. Bishaachaa jira bishaateedha xiqqoo tafe hin dukkanaa. Inni akkana isiniin jedhaan hordoftoota kokkottaa leekshirnaa godha. Hojiin an hojjedhus warri jaallattan laayikii godhaati. Mucaa kun akkanatti kodhoommatti isiniin jedha kaara hordoftoota ko. Bye bye.